aanaan adaadhaa akka waliigalaatitti lafa qonnaaf mijataa ta'e naannoo hektaara 43,350 qabna. Kana keessaa ammoo hektaara 28,617 kilaastara qamadiidhaan kan uwwifamedha jechuudha. Akkasumas hektaarri 14,670 kilaastara xaafiidhaan kan uwwifamedha. Akka aanaa keenyaatitti keessattuu galmoota kilaastara baadiyyaa arfan milkeessuudhaaf hojiin gurguddaan hojjetamaa jira jechuudha. Tokkoffaarratti wabii nyaataa mirkaneessuudha. Wabii nyaataa mirkaneessuudhaan wal qabatee keessattuu oomishaaf oomishtummaa qonnaan bulaa keenyaa dabaluudhaaf hojiin kilaastara xixiqqoo irraa eegalee kilaastara meeggaa 14 hektaara 500 fi isaa ol irraa kan jiru sadarkaa kilaastara meeggaatti hojiitti qonnaan bulaa keenya galchine kan ittiin milkoofne jechuudha. Achi keessatti kan baay'ee murteessaa fi barbaachisaa ta'e meekaanaayizeshiniidha. Qonnaan bulaan keenya tiraaktaraan akka qotu, kombaayineraan oomisha isaa akka sassaabatu, kunuunsa walfakkaataa yeroo barbaachisaa keessatti akka taasisu hojiin gurguddaan hojjetamaa jira jechuudha. Amma kan argamnu kilaastara Bakkajjoo ganda Bakkajjoo keessatti. Gandi kun waggaa tokkoon dura rakkoo nageenyaatiin qoramaa ture jechuudha. Uummata kana walitti fiduun, uummata kana ijaaruun, gurmeessuun keessattuu ammoo gurmaa'insi haarawaa hanga gandatti gale uummata kana qindeessee ijaaree fuula isaa gara misoomatti akka deebisu taasisuu keessatti hojiin gurguddaan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Lafti qabnu guutuun isaa kilaastarri ta'ee kilaastaraan qotamee jira jechuudha. Kan biraa galmoota kilaastara baadiyyaa keessaa inni lammaffaan alargii guddisuudha. Alargii guddisuudhaanis wal qabatee akka aanaa keenyaatitti keessattuu kuduraaf muduraa irratti kilaastara qamadii irratti hojiin gurguddaan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Galii qonnaan bulaa keenyaa bu'uura irraa guddisuudhaanis wal qabatee oomisha appilii, oomisha avukaadoo aanaa keenya keessatti naannoo hektaara 150 irratti kan oomishamaa jiru ta'uusaa kaasuu barbaadeeti. Kan biraa kan alaa galuu hambisuu keessattis qamadii biyya alaatii galchaa turre jechuudha. Agarsiiftuun isaa qamadiin amma aanaa keenya keessatti misoomaa jiru kun qamadii kaleessa alaa galchinu sana hambifne sadarkaa biyyi keenya qamadii kana ekspoort gochuutti geettee jirti jechuudha. Kana keessatti ammoo aanaan adaas gahee qaba waan ta'eef kana raawwachuu dandeenyee jirra. Dargaggeessa 9,270 carraa hojii uumuu dandeenyee jirra jechuudha. Kana keessaa ammoo parsantaan olaanu damee kilaastara baadiyyaa kana keessatti qonna irratti, albuuda irratti akkasumas horsiisa lukkuu irratti, horsiisa beelladaa irratti dargaggeessi keenya baay'een isaa carraa hojii uumuu argatee jira jechuudha. Kanaaf galmoota baadiyyaa arfan milkeessuu keessatti akka aanaa adaatitti hojiin jalqabame, hojiin gaariin, hojiin fakkeenyummaa qabu kan jiru ta'uusaa kaasuun barbaada.